Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota YouTube chaanaalii keenyaa odeeffannoo ho'aa guyyaarraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Nu waliin turuun hordofuun dagatina. Odeeffannoowwan keenya jalqabaa har'aa keessaatii oduu gaddaa baay'ee kan nama gaddisiisu dhumaatii har'a humnoonni finxaaleeyyii godina Shawaa Lixaa naannootti raawwatan namoota meeqatu jumlaan ajjeefamee qabeenya gamtuu barbadaa'e kan jedhu odeeffannoowwan kana guutuu isin biraan geenya. Akkasumatti dabalee odeeffannoowwan biraallee of harkaa qabna. Odeeffannoowwan kana guutuu tokko tokkoon kan isin biraan geenyu ta'a. Nu hordofuu keessan hin dagatina. Haleellaan kun kaleessa galgalaa yookaan kaleessa halkan naannoo sa'aatii 3 godina Shawaa Lixaa aanaa noonnootti kan raawwatame. Aanaa noonnoo gandaa halloo dinkii keessatti uummata irratti kan raawwatame. Humnoonni finxaaleeyyii kun haleellaa kana kaleessa halkan naannoo sa'aatii 3 haleellaa tasaa uummata irratti bananiin aga yoonaatti namoonni yookaan uummatarraa namoonni gara 21 olii ajjeefamuu jiraattonni naannoo sanaa himaa jiru. Egaa odeeffannoon kun jiraattota naannoo sanaarraatii kan nu dhaqqabedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya armaan duras aanaa noonnoo keessatti haleellaan wal fakkaataa namoota jechuun ganda kana keessatti osoo hin ta'in ganda biraa irratti haleellaan wal fakkaataa raawwatamaa turuun isaanii yaadatamaa. Keessattuu namoota cidharra turan mushurroota dabalatee haleellaan jumlaa akkasuma boombiin irratti darbatamuudhaan mana wajjin gubamuun isaanii waan yaadatamuudhaan dagatamu. Haaluma wal fakkaatuun humnoonni finxaaleeyyii kun akkuma armaan dura gochaa turan kaleessa halkanillee sa'aatii 3 haleellaa tasaa osoo uummanni hin beekin uummata irratti bananiin jumlaadhaan yoo xiqqaate gara namoota 21 olii ajjeesuu isaaniitu himame. Egaa humnoonni finxaaleeyyii kun aanaa noonnoo ganda haaloo dinkii keessatti haleellaa kana kan raawwatan yoo ta'an, humnoonni faannoo kun naannoo Guraagee yookaan godina Guraagee hundee godhatanii uummata harka duwwaa jiru akkasittiin fixaniiru. Laga naannoo gamatti yookaan naannoo Guraagee keessatti leenjii fudhachuudhaan yookaan immoo qubsuma taasifachuudhaan Daargee fi sulula Gibeen seenanii uummata qeesaa irratti ajjeesanii bifa kanaan fixanii jiru. Baay'ee kan nama gaddisiisudha. Gochi wal fakkaatu kun yeroo adda addaa irra deddeebiitiin raawwatamaa turuunsaa ni beekama. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa humnoonni finxaaleeyyii kun armaan duras godina sanaa aanaa ammayyaaf aanaa noonnoo irratti xiyyeeffachuudhaan teessuma isaanii godina Guraagee keessaa aanaa Abbaa Shagee kan jedhamu godhachuudhaan achitti leenji'aa achi immoo gara Oromiyaatti as ce'anii aanaa ammayyaaf aanaa noonnoo irratti haleellaa raawwachaa turuun isaanii ni yaadatama. Armaan duras haleellaa wal fakkaataa raawwachaa turanii. Egaa haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa yookaan guyyaa edaa halkanis haleellaa kana uummata nagaa irratti osoo uummanni quban qabaatiin haleellaa raawwataniin yoo xiqqaate lubbuun namoota 21 darbuu danda'eera. Akkasumallee qabeenya irraa miidhaan jabaa ga'uusaa jiraattonni naannoo sanaa gabaasuutti jiru. Egaa uummata firriif maatiin isaanii jalaa miidhameef jajjabina hawwaa. Waan kun yeroo dheeraadhaaf xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamuu dhabuudhaan miidhaan hagana ga'u kun uummata irratti dhaqqabaa jira. Uummanni naannichaa rakkoo ulfaataa fi rakkoo wal fakkaataa yeroo adda addaatti irra deddeebiitiin keessummeessuu irratti argama. Odeeffannoo biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee keessa sosso'uu yookaan immoo birgeedii Bakakkaa jedhamuun kan beekamu guyyaa kaleessaa lola bilisiginnaa waliin taasiseen injifannoo argachuusaa gabaasaa jira. Homaa keessaas gantuun dhabanii. Salphaan ta'in lakka qaban. Egaa akkuma viidiyoo kanarraa argaa jirtan viidiyoon kun injifannoo birgeediin Bakakkaa galmeesse kan agarsiisu ta'uusaa
Birgeedichi qoodee jira loltoota bilisiginnaa boojii fi akkasumallee waraana sirnichaa boojii tu viidiyoo kanarraa mul'ata kun immoo kan ta'e guyyaa kaleessaa Najaardagaa jaartee bulchiinsa magaalaa Haroo Lagootti lola taasifameen injifannoo kana galmeessuu isaati kan hime. Injifannoo kanaan yookaan immoo lola kanaan kilaashii dabalatee boombiiwwan adda addaa rasaasota adda addaa meeshaalee waraanaa adda addaa walumaa galatti humna bilisiginnaa yookaan humna diinaarraatii booji'uu isaa himee jira. Dakiwami jajjaboota ban. Abbaa filma wala jeesisu. Haadhaa fi intala wala jeesisu. Oromoo irratti jenoosaayidii gaggeessu. Dirqiin nu qabee. Qabeenya keenyarraa. Maatii guddifachuu dadhabnee. Oollee buluu dadhabnee. Humnaan qabamnee. Dirqiin qabamnee. Gara mooraa waraana impaayera tortoraatti. Gaggeessaa kan turre. Silencing the gun among brothers jedhudha. Dannoon tibbana bahe tokko garuu obbolaan isaan jedhan kun akkana wal gochaa jiru akkasitti jiru. Har'a gootichi waraana bilisummaa Oromoo. Abaawo Boon. Birgeedii Bakakkaa. Tarkaanfii itti yaadee karoorsee fudhateen. Nu booji'eera. Akki kaleessa waboodhaan jedhan. Soba adii bakkee keessa jiru ta'uu. Keenyaan agarre. Nuti dhaloota argachiiti. Obboloota keenya mooraa keessa jiran. Obboloota keenya mooraa keessa jiran. Dhaamnuuf. Abaawo Boon. Oromoo furmaata. Oromoo furmaata kan ta'e. Waboo qofa. Akka jedhan osoo hin ta'in. Akka nu agarreedha. Akka keenya osoo hin ta'in. Garoo nagaan kottaa. Dhaamsa Oromummaa. Dhaamsa obbolummaa. Abaawo Waboorraa. Injifannoo ta'a. Namni kun immoo armaan dura nama miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'ee galee fi amma immoo waraana bilisummaa Oromoo loluudhaaf dirree lolaa irratti argamee booji'ame ta'uu isaati kan dubbatu viidiyoo kanarra. Gaaddisaa Bokoree Abeetii jedhamta. Ati waraana bilisummaa Oromoo turte? Waraana bilisummaa Oromoo turte? Gara mooraa waraana bilisummaa Oromootti gaafa dhufte dirqama akkam fudhattee dhufte? Dirqama gaafa kallattii sitti kenname mootummaa biraa dirqama sitti kennan dirqama sana fixee mun deebite? Dirqama sana fixee gara kaambiitti deebite. Erga gara kaambiitti deebite immoo ati yeroo abaa'oo keessa jirtes yeroo mootummaa keessa jirtes mee dhugaan ati argite maal fakkaatti? Ani mootummaan kun mootummaa bututeera. Mootummaa uummata Oromoo gahuumsee haadha hiyyeessaa boossisee ammallee isa cabaa isa fayyaa hundee walitti bu'ee. Tola kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon yeroo kanaaf qabanne yookaan yeroo kanaaf immoo qindeeffanne kana fakkaata odeeffannoowwan biraa yookaan haarawaa yeroo argannutti isinitti deebinee kan isin beeksifnu ta'a. Waan waliin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa jechaa YouTube chaanaalii keenya haaraa kan taatan subscribe share gochuu hin dagatinaa jenna. Ulfaadhaa fayyaa ta'a.